Ganamaan osoo harma hodhaa jiru urjii addunyaa keenyaa waliin wal arguun kan danda'e Laamiin Yaamaal umurii xiqqishu isaa kanatti kubbaa miilaa akka malee jaallata ture. Daandiiwwan Ispeen irratti hiriyoota isaa waliin taphachaa guddateera. Qaama isaa hin jabaanne kanaan gocha ajaa'ibaa raawwachuu kan argan filattoonni Baarseloonaa ganaa umurii 7tti akkaadaamii kubbaa miilaa guddicha Laamaasiyaatti akka makamu taasisaniiru. Akkaadaamiin kun taphattoota urjii addunyaa kan akka Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Carlo Puyol fi Sergio Busquets dabalatee kubbaa miilaa addunyaa irratti urjii kan ta'an hedduu kan horatedha. Yaamaal ganaa waggaa 7tti akkaadaamii guddichaa kanatti wayita makamu baay'ee amala qabeessa ta'uusaas mirkaneesseera. Hiriyoonni isaa daandii irratti waliin taphataa tures akka hin mufanne jedhee isaanitti hin himne. Akkaadaamii Laamaasiyaarraa boqonnaa wayita kennamuuf hiriyoota isaa waliin akkuma duraanii waliin taphata. Haamilee fi xiinni sammuu isaaniitiif baay'ee cinqama. Amalli isaa kun sadarkaa har'aarra akka ga'uuf baay'ee fayyadeeraaf. Laamaasiyaatti erga makameen boodas leenjii baay'ee ammayyaadha jedhamee argachuun isaa kennataa fi dandeettii uumamaan arjoomamee fi kana caalaa akka fooyyessu gargaareera. Turtii waggaa lamaan akkaadaamii kanaatiin taphoota 30 gooliiwwan 35 ol galchuun dhugumattuu urjii egeree ta'uusaa qabatamaan mirkaneesseera. Leenjistoonni garee biyyaalessaa guddattoota Ispeen dandeettii isaa ajaa'ibaa kana arganiis garee biyyaalessaa umurii waggaa 17 gaditti makamee biyya isaa bakka bu'ee akka taphatu carraa kennaniif. Taphataan kun waancaa Awurooppaa waggaa 17 gadii biyya isaa bakka bu'ee taphachuunis gooliiwwan 4 galchuu danda'ee ture. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tiyuub Afaan Oromoo irraa ni argattu.